oduu haaraa gammachiisaa namoota viidiyoo kana ilaalaa jirtan hunda keessaniif chaanaaliin haaraan Scholar Tube jedhamu isin bohaarsuu fi gammachiisuudhaaf qophii isaa xumuree hojiitti seenuuf guyyoota muraasatu isaafe. Chaanaalichi wanti inni irratti xiyyeeffatee hojjetu kanneen akka Full Afaan Oromoo koorsii Afaan Oromoo guutuu. Sagantaa kana irratti qubee irraa jalqabuudhaan hamma seerlugoota Afaan Oromootti hordoftoota isaatiif kan dhiyeessu ta'a. Hordoftoonni sagantaa kanaatis barreessuu, dubbisuu akkasumas immoo seerlugoota Afaan Oromoo kan sirriitti beektan ta'a jechuudha. Sagantaan inni lammaffaan qabatee isiniif dhiyaate English by Afaan Oromoo, Afaan Ingiliffaa Afaan Oromoodhaan. Sagantaa kana irratti Afaan Ingiliffaa Afaan Oromootiin salphaa fi akkasumas immoo karaa ajaa'ibaan qabatee isiniif dhiyaachuudhaaf qophii isaa xumureera. Sagantaan inni sadaffaan isiniif qabatee dhufuuf jiru Famous People Biography, seenaa namoota beekamoo. Sagantaa kana irratti seenaawwan namoota beekamoo isin fayyadanii fi isin bohaarsan qabatee kan isiniif dhiyaatu ta'a. Sagantaan addaa inni biroon Maths Full Course in English, barumsa herreegaa Afaan Ingiliffaan. Sagantaa kana irratti barumsa herreegaa kutaa 9 hamma 12 akkasumas immoo sadarkaa yuunivarsiitiitti baay'ee barbaachisoo ta'an hordoftoota isaatiif Afaan Ingiliffaan qabatee kan dhiyaatu ta'a. Chaanaaliin Scholar Tube sagantaalee inni dhiyeesseen alattis gaaffilee hordoftoota isaatiin sagantaa hordoftoonni isaa barbaadan hojjechuudhaaf qophii isaa xumuree jira. Kanaafuu chaanaalichaaf subscribe godhaa nu jajjabeessaa, akkasumas immoo yeroo dhiyootti viidiyoo jalqabaatiin hamma wal agarruutti nagaan ta'a.